Iyyaasiitiin irraa hobbitee taphattee kun tureen wajji qofaatti taphachuunitti saniifuu imaan dhukkubsachuu jirti oftoota hojjetoota kiyya imaaneen irraa hedduu garaatan ganayaa dhukkubee hedduu Musteefaa keessa seentee Musteefaa keessa ciisu jirti hin naffasitu hafuurri gaddeemu malee hooltee buna garree ilmoo sii deebisaa fi hojjetoota kiyya du'aa godhaaf imaan rabbii haa fayyisu jaada taayisii fayyisa. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nagaa fayyaa qabdu jirtu iddoo bakka jiraattan isin jecha akka nagaa fayyaa jiraattan abdii guutuu isin irraa qaba. Arra maal qabattee dhuftee dhiyaattee jechuun keessa waa'ee akkuma arrabaan dhukkee irraa kaasaa jirtan gowwaa maalii saree maalii naan jettan ilmoo deebisii maal naan jettan inshallah kayrima akka nagaa fayyaa keenya qabdan abdi guutuu isin irraa qaba. Du'aa godhaa inshallah warroonni ilmoo illee deebisii maal jettanii haasoftanillee inshallah kayrima jechuun namni durallee wanta biraatti irraa fudhatee hin jiru miiruma isinii ilmoo hin mul'isu jettee harakaata biraa gugguutee fi irraa fuuni malee wanta biraatiif miti. Akkasuma deebi'eetiin akkuma dhageettan mungkin imaan dhukkubsattee mana yaalaa seentee jirti sababa ilmoo jechuudha. Keeriidha dura osoo akkatti jaalattee wanni isin akkatti ishii cinqamtee cinqaa keessa seentee hin jiru osoo duruma ilmoo gaafa abbaan nama mul'isu jedhuun ilmoo abbatti mul'istee jechuudha. Cinqaan kun martiin argamu jedheetiin yaadaa ture yoo akka kunti jechuudha. Kanaafiyyuu erga amma ilmoon irraa fudhamtee kaatee sababa ilmoo miidhamtee alee mana yaalaa turtee jedhanii naada bu'anii ilmoo deebisii fi maal jedhanii naada bu'anii inshallah keerima maal jedhetuma irratti cufee jechuutti akka kooti jechuudha. Waan hundumaa yoo rabbiin keeriyaa kun inshallah keerima jedha akka jechuudha. Sejumlah iman gaafa durallee sababa isin ilmoo abbatti mul'isu jettee diddeef fudhanni malee wanta biraatiif miti miiruma saniif irraa fuune malee anna kana fakkaataa daawwattu yaa inshallah hadhaa uuma kayrii qabadhee isiniif dhufee jedhee yaada. Inshallah mee yoo rabbiin jedhee imaaniin yoo isin haala miira qajeelaatiin na dubbattee jechuudha. Haala qajeelaatiin na haasoftee jettee jiraatte ittiin himaa waan tokko yoo isin haala qajeeltee na dhufte jechuudha. Yoo akkuma ofii duraan beektu duriyyee shabaaba badhee galuu fuuteetti natti haasa'uu baattee yoo qajeeltee haasaa natti haasofte hundumaayyuu ni ilaalla. Inshallah keerima isinis akkuma jedhistanii nama arrabsitan arraba keessanis xiqqeeffadha isinin jala waan hundumaaf yoo imaan dhukkubsatte mana yaalaa galtee jirti jechuudha. Kaleessa mana yaalaa turtee baay'ee tokko dhukkubsattee wallaaltee jechuudha. Isinis miira bilbilaatiin azaana gootee naanneen bassaanillee bakka injira namni yoo miira wayii seenee waan tokko haasa'uun isin jira waan tokko kijibuun isin jira injiraanii bakka garba isin beekna irraa hajjadhiftu bakka akkana waan akkanaa bakka jedhanii bas miiruma sanirraa aartee miira ilmoo jechuudha. Bakka gaggabdee maal taatee jira jedhanii gisee sanaan biran jiru sirkii wajjin haasa'uune. Kanaafiyyuu inshallah yoo rabbi jedhee viidiyoo ilmoollee jechuudha isinii mul'isaa. Ilmoon nagaa jirti alhamdulillah walaa nagaa jirti jiru gaarii jiru bareeddu jiraataa jirti jechuudha. Wanni ishee cinqamte akkas hin jiru jechuudha. Guyyaa kaleessaa jechuuti guyyaa kaleessaa viidiyoo waraabanii turan jechuudha. Sababa imaan mana yaalaa seente jechuudha. Mee viidiyoo san xiqqoo waan mucayyoo naasoftu wajjin ilaallee
video sanillee garuu dhimma kiyyaa irraa haasofti dhimma kiyyaa irratti ilmoo deebisii maal jettee haasofti jirti meetikoo garuu video sanatti koo jeneraal hojjettoota kiyya maaltu dhukkubanii beeytanii guyyaa arraan tanaa jechuudha gurbaan eenyu maqaan isaadha reedii jaan reedii maal si barbaachisa intala miskiina ifiifuu ilmoon jalaa fuudhamtee ilmoof jecha akka nama karawaan qabee giddaa kanaaf kana tumuutti kara deemtuuf kararraa deemtu wallaalte bakka itti deemtu bakka irraa deemtu wallaalte akkasi dhaabbattee zooru jirtu dachiinuu zooru jirtu sanitti kijibuun maal si barbaachisa maal faayidaa sii qabu na maal faayidaa sii qabu yoo deemtee akkas kana fakkaata jechuudha akkuma viidiyoo argitan isinis akkana himti jechuudha imaan dhukkubsatii mana yaalaa seentee maal jettee reedii maal godhi jedhaa jirti inshallah an akkuma isiniin jedhe yoo imaan afaan qajeelaa haasoftee gaarii haasoftee jettee ilmoo abbatti hin mul'isa amma booda maal jettee yoo isiin garmiira waadaa seentee jiraatte inshallah keerimaa ilmoonni deebiti biratti hin deebiti waan hundumaafiyyuu kan wajjin daawwan ta'a kan wajjin ilaalu ta'a daawwattoota inshallah hadda miiruma sadiif online ratol waraabbii viidiyoo waraabuuf ol bahee malee wanta biraatiif illee miti jedhee yaadaa jechuudha qooti jechuudha. Imaanis gaaf duraallee ofumaan nama yaa'ii goote osoo wallaahi qajeeltee na dhuftee reedii waan akkanaati ilmootiin haakin maqaala wal gorii maal jettee na haasoftee jiraatte an ilmoota na hangana biran tursiisuu jechuu kooti ta'ama. Kana fakkaataa jechuudha. Inshallah rabbiin gaarii haa godhuuti mee xiqqoo video irratti waan takkatee nafta wayni jirti mee mucayyoo waan isin jettu wajjumaa ilaalla anam faadhaa kuusaa jirtu ta'a hojjettoota kiyya imaaneen irraa hedduu garaa dhaqanii nyaata wallah antutaa hojjettoota kiyya wallahi imaaneen inshallah daawwattoota yaa akkuma argitan mucayyoonis hedduu takka garaa nyaate akka itti lalaatti ani wallahi cinkii biyya tanaa keessatti takka hiruuniitti liigala jeelliyaas hiriyumaaf riitti mabbootti malee isinis ilmoon irraa dutee maal taatee haamaate irra du'e waan biraatiif booddee hin jirtu isinis waan hundumaafiyyuu inshallah ilmoonis ni deebiti yoo rabbi jedhee yoo isiin gara qajeelaa deemte an akkasiin hin jiru daawwatoo eegsituu tokko akkuma ana jala koomantii daraadaraa ooltan koomantii 500 wal barreessaa ooltan maaliidhaaf isiidhaan deemtanii ilmoo qajeelaan dhageerraa fudhadhu miira sodaachaa kan seensinii reediin sodaachisanii jettanii maaliif isii koo jalatti hin barreessini gama koo bichaa deemtanii ana arrabaan maal jettanii arrabaan miira arrabaa keessa na seensiftan no ta'uu hin qabu yoo isin ta'ii basin akkaan arrabsaa isin achiin nama biraa na sodaachuu barbaachisaa ta'e nutti fidaa yoo ta'e okay ana akkamittiin ilmoo kana deebisuu danda'a yoo haala qajeelaatiin na dhufanii waan akkanaa jireetii waan akkanaati jedhanii natti dubbatanii hin jedhin ilmoo tanaan akkanumaan caddiseetiin duuba deebisuudhaaf deema mee isinis afaan qajeelaa namaa barreessaa jammar warri waa balleessu warruma nama arrabsu malee namni namaaf yaada dhugaa isinii himuuf nama gorsee reediin ta'uun gorii akkana wali namaan jaaban saree maali ilmoo deebisi hattuu akana maala ramni kana mara gay maala injiru ba ramni kana mara gay injiru namni dhugaa namaa yaaddan yoo isin imaan isin yaadaa jiraatan jechuudha gorsa gartanii gorsa sammuu nama ban hinjiraani abbaan fedhee yoo dongore wanni sammuu isaa hin banne hinjiru jechuudha abbaan fedhee yoo dongore gorsa sammuu nama ban namaaf hima malee yoo isin achi saree ilmoo deebisi hattuu baafatte rabbiin maalis haa godhu rabbiin akkas haa godhu madrii yoo isin jettan xayyiban mee sinummaan jedhaa miira biraa keessa hin seenu amummaan kun miira biraa keessa seenu hin seenu abshirta kanamaafiyyuu isinis yoo waa koomantii namaa barreessitan jechuudha miira gorsa namaa kennaa malee wanta biraa agartanii nama haasaan nama miidhuu jecha haasaan nama miidhuu namaan barreessinaa waan fokkotaadha jechuudhaaf isin jedhee inshallah rabbiin keerii haa godhume waraabbii waan isin waraabbitan akka inshallah keeriirumaa isinis jechoota nama arrabsuuf nama raadisaati jecha nama gorsu jecha namaaf ta'u
agartanii nam jecha nama gorsa namaaf ta'u namaaf kenna malee jecha nama arrabsee miira biraa keessa nama seensisu namatti hin dhiyeessina waan fokkotaadha waan nama jibbisiisu. Akkasitti inshallah an haddas borus isin arrabsitaniif ta'uutii yoomillee kabajaa naaf qabdanii gaaf tokko reedii ulfaadhu jettanii dhugaatii naaf argisiiftanii mumkin isinis jechuudha. Waan hundumaafiyyuu rabbiin maan khayrii haa godhu jedhee isiniif yaada jedha akka yaada godhutti jechuudha. Ana bichaayyuu miti nam tokko jalaa yoo waa ta'anii nama sanii yoo birmachuu barbaadan isinis jechoota arrabaa agartanii jechoota arrabaa namaaf hin dhiyeessina jechoota nama gorsu jecha sammuu namaa binnee ta'uutuun akkana jedhee jecha waan agartanii arrabni namaa muka jiidhaa goyisaa jedhan laakiin akkuma sana agartanii isinillee barreeffamaan koomantii namaa kennitanii waan akkana tirii waan akkana mudan akkana jedhanii namaan jala malee namni yoo isin tayyibsaare hattu gowwa maal jettanii isin arraba laakkuuftan ta'ii manni miira biraa ga'an seenu. Anna inshallah kana fakkaataa waraabbiin adda isinii waraabbee jiru kana fakkaataa sababa imaan dhukkubsattee mana yaalaa seenteef xiqqoo anas waan itti dhagahamanii inshallah ilmoonni deebiinii fi yoo rabbi sole warroonni ilmoo deebisii jettanii ijoollee waraabaa jirtan inshallah rabbi keeraa godhu ishii imaan sanillee gorsa addaa gorsa ishiillee akka miira biraatiin namatti hin deemne akka dhaadannoon goone gorsaatiin inshallah ilmoonni deebiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaaladha jaalala naaf qabdanii haddas borus kana fakkaataa isin jaalala.